بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبجمتوتا وردفتوتا درسي كأنك سوما في أحكام سوما جلو حلقان تينتا كرة تربفة mata dureen isiidhaa taateewwan gugurdoo ji'a ramadaanaa keessa argamtee jechuudha irratti insha allahu ta'ala irraa fudhanna jecha mata dureedhaan irraa fudhannu taatee gugurdoo ji'a ramadaanaa keessa argamte. Ji'a ramadaanaa keessa taateewwan yookaan qabsoon gugurdoon islaamummaa keessatti argamte ta adda dureetti lakkaawamtu ta seenaa islaamaa keessatti bakka gugurdoo qabdu jiini isiin keessa argamte ji'a ramadaanaati. Kuni maal ibsa yoo ka jennu taate islaamummaan yookaan diinal islaamiin keessatti soomni ji'a humna gugurdoo jajjaba humna iimaanaa keessa dabalatanii malee ji'a hirribaan geeggeessanii miti, ji'a dadhabbiitii miti, ji'a ammallee gartanii ceem'aa fi akkanumatti of jibbaataa odoon taane ji'a humni gugurdoon yookaan maddi gartee jabeennaa isa keessa nama argamtuu jecha. Jajjabummaan fi yookaan humni jedhamtuun haqiiqaan isii takka humna ruuxiiti, takka humna gartee qaamaati. Akka jedhu ulamaan islaamaa quwwatul mu'mini fi qalbihi wa du'fuhu fi jismihi jedhan. Humni nama rabbitti amanee qalbii isaa keessa ruuxii isaa keessa jirtii jedhan. Yoo dadhabinni illee jiraatee qaamni isaa laafaa tahee dadhabinni irraa mul'ate illee namni rabbitti amane humni jabduun isaa ruuxii isaa keessa qalbii isaa keessa tamaddi isii iimaana taate tamaddi isii ammoo rabbii jaba irraa taate achi keessa jirtii jedhan. Kanaafuu dadhabbiin qaamaa dadhabbii jabeenna gartee ammoo tunuhu qalbiidhaa yookaan ruuhiidhaa hin injifattu. Kanaaf injifannoo gugurdoo injifannoo gartee seena qabeessa wanni inni ji'a ramadaanaa keessa geeggeessu yookaan ammoo tunuu galmeessuuf humna jabduu santu humna ruuhii santu ji'a san keessa isaa argamaa jecha. Maarree qabsoon islaamummaa keessatti geeggeeffamte gugurdoo fakkeenyatti amma yoo rabbi fedhe irraa dubbatu ta'e nutuni ji'a ramadaanaa keessa argamte. Guyyaan har'aa soomman irraa 17ffaadha. Guyyama kanaan wal fakkaattee mee gartanii seenaan yookaan taateen gugurdoon guyyaa kana keessa argamte keessa ijoon maali waan jedhu irraa haasoynaa. Sunis gaa homa namni marti gartee irraa quba qabu namni hedduun gartee yaadachiisatti hajama malee beeku ghazwatu badri al-kubraa lola gartee badriiti. Lola badrii lola seena qabeessa ka rabbi subhaanahu wa ta'ala qur'aana isaa keessatti yoomul furqaan jeen guyyaa dharaa fi dhugaan isa keessa adda baate, guyyaa dharaa fi dhugaan isa keessatti mul'atte, guyyaa warri dhugaa mataa ol qabatee warri dharaa isa keessa mataa gadi qabate, guyyaa namni gartee muraasni qubaan lakkaayamu galaana gartee ammoo tinuuhuu tuuta hangana hin je'amne dura dhaabbatee seenaa gugurdaa galmeesse. Guyyaa fakkeenna gaariif adda duree ta'e mataa ol qabatuu tawxiidaatii fi mataa gaddeebi'uu shirkii fi kufriitiif. Guyyaa akka taarika islaamaa keessatti gadaan marti fir'auna qabdi. Fir'aunaan gadaa islaamaa keessa dhufe Abii Jahli. Guyyaa Abii Jahli isa keessa mormi irraa murame. Kanaaf guyyaa 17 ji'a ramadaana irraa guyyaa 17ffaa jechaadha. Guyyaallee guyyaa jum'aati. Hijira irraa waggaa lammaffaatti taateen tun galteen tuniif yookaan injifannoon kuni galmeeffame jecha.
guyyaa seena qabeessa guyyaa akka addunyaa oduu irraa akka addunyaatitti wanni garteetiniin sagantaa adda addaatiif namni akkanumaan ayyaaneffatu ka ta'u taate qajeelfama shar'irraa dhufe maletti guyyaa islaamummaa keessatti ayyaana silaa adda duree ta'u jecha laakiin seenaa islaamaa keessatti ayyaanni tokko qajeelfamaan malee waan hin jirreef ciida lamaan malee ayyaana hin qabdan rabbi nuun jedheef malee silaa guyyaa seena qabeessa garuu guyyaan gartee ayyaanni illee isaa godhamuu baatu seenaa islaamaa keessatti bakka guddaa qaba jecha ابن عباس رضي الله عنه وارضاه قيا سويتين مؤكد كانت يوم الجمعة 17 من شهر رمضان قيا قرتيتني معركان يكان لولي بدري سن قيا قرتيتني كرة تربفات جاء رمضان الرا قيا لين قيا جمعاتي إسا كيسا قرتني فرعونان أمتك أنا دبره رب سبحانه وتعالى قيا كان كيسا تأكيجلو مقاده ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون ولقد نصركم الله هاسوين يكون هاسو إرقاق هاسو سينانا ما يادتشيسو إسيني لكوفسان هقمي ككيسا كيسا نتقرتني افتفتا يوكان هميلي ربي براقب دا يوتا تمالي باين الرا هميلي انكمني هميلي قرى باين ناتي افتفتن هميلي قرتي إيمانة افتفين جرو قال مؤمنة براتي توكيتشي سالين قرتي كمال لك وموان تاتيفي وأنتم أذلة جتشون أكا لكوساتي تنما مراسة تاتا جتشو قرى قرتي لكوساتي نمالي ذلين مؤمن توتا جدو إسانيتي مالي كافر برات أبدا الأرقم أعزة إيش أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين ويتبقى كافران فان لا فالين متاع القبط دتبا لين جبته ملتيجا كنافو محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم جي ربي بسوان تاتي كناف قويا سنكيس قويان لولا بدري قويا كان أرقميه قويا انجفنو قدو سينان قبردون أتشكيسة أرقمت كيسا قا جيشي مسلم توتر نمني قبال لك يا مدبريه جيشي وركان الرانمني ترباتما دوميت ترباتمني بوجي أميه ويا غرتي انجفنون أجائبا إسا كيسا قال مقيت وان تاتيف ويا سينك بيسا ويا كوني كناف أكولي قلت جيني رمضانا جي إسا كيسا سينان قردان سينان مبريدان مسلم توتا قال مايوان تاتيف أددورتي سينان بريدان نتاسكي ويا كان كيسا ترها سينوغا ويا بدريتي سينان ويا بدري نمني مراسني نقادي أبي سفيان فولا بانا جراني ديماني أبي سفيان اتئيي ورانا قس قاو باسي فيدي فولا كيسا جتشادا إيقاسي قالوا لي هنقس قاو تهي بل قويان سوني قويا ملائكة ربي كينا سبحانه وتعالى إسا كيسا قرتني مسلم توتاف كركارسا مسلم توتا نصري مسلم توتا تفلفته أجتي injifannoon hagas gahu yookaan injifannoon hangana hin jedhamne geeggeeffame jechaadha. Tokko taateedhaan gurguddoo keessaa taatee lola badriiti. Haganuma ishaaraan bira dabarraa. Taateen akkuma san ammallee lammaffaa fathii makkaati. Innaa fatahnaa laka fathan mubiina. Sunis ramadaan irraa bultii kurnaffaati. Hijra irraa garuu waggaa 8ffaati taate. قاف صندوبة قافني فتحي مكة قاف رسول الله عليه الصلاة والسلام مكة سينا حنبا قرتي ورا سلام ما ديدي مكة كيستي هفي مسلم توت إسلام ما سينني في سينو هدني في كسينا نم مراسا في أما اللي ورا جلا قرتي قرى مدينة قال اللي أزاقودن أجتي قرتي حنبا إسيسان كأجي أكا جنسان كأجي إسي كتاني sanirraa gartanii injifannoo guyyaa san taaterraa wantoota kacbaa jalatti gabbaramuu fi kacbaa keessatti gabbaramu guutuu guyyaa san rabbiin daaraa isii godhee rasuulli keenya alayhi salaatu wassalaam وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا جتشا اتقرأ أكست إسي كفسني دارا إسي قدن جتشا
injifannoon sadaffaadha ka taatee bara san keessa taate keessa gariin gartanii ani lola badri ani lola tabuuk jechaadha galteen lola tabuuk yookaan ammoo taatee lola tabuuk illeen ramadaana keessa taate isiillee waggaa sagalaffaatti jecha hijirarraa waggaa sagalaffaatti ramadaana keessa argamte sunilleen gazuwaan gartee tabuuk illeen jecha akkuma san intashara al-islaamu fil yaman keessa waggaa gartee gaafa hijirarraa waggaa 10 ji'a ramadaana keessa islaamummaan babal'atte kunis taatee ramadaana keessa argamte gaafni ammallee Khaalid ibn Waliid radiyallahu anhu ardaahu ramadaan irraa bultii 25 ka shambichaan hafte jechaadha hijirarraa waggaa 8tti taabota gartee ammoo Uzzaa jedhamu isa san gartee gaaf san diigee bakka ittiin gabbaramu san balleessee eegas rasuulatti dhufee akka jedheen tilka al-Uzzaa walaa tu'badu abadan Uzzaan kun akka isin agartan san goonee jirra ammaan boodatti wanni gabbaramaa tokko hin jirtu jedheen boo rabbii tokkicha malee hakadha aslan ammas taateedhaan san keessa injifannoo gartee rabbiin carraa muslimtootaa taasisisan keessa hijirarraa waggaa sagalaffaatitti ji'a ramadaanaa keessa wafdu banii Thaqiif warri jedhamu sun akkasumaan buqqa'anii rasuula keenyatti islaamummaaf dhufan jechaa sunillee maashaa Allah gaafuma san ammallee gartanii taabonni laati jedhamu Uzzaan Khaaliddu gartee balleesse akkuma san Uzzaalleen Uzzaa isa balleesse laatilleen baruma san keessatti gartanii diigame jechaadha bakkeen isin itti gabbaramtu akkuma san guyyaa jum'aa ramadaan irraa bultii 25tti bara 400 fi hijirarraa jechuudha 479tti maarakaa yookaan mawqi'atu zallaaqaa tan jedhamtu gaa takkaa yoomul uruubati wal islaamta jedhamte gaafa jeeshii warra muraabittoota muslimtoota andalusitti yookaan ammoo biyya Ispeen jedhamtana keessatti Yuusuf ibn Tashfiin nama jedhamu tokko jira gaafa inni jeeshii warra faranjii nama 80 injifatee akkasitti gartee galmeesse seenaa bareedduu tana galmeesseera nama 80 dhiira akkanaa qabna gartee nama 80 injifatee biyya Ispeenii tana jechaadha waraana gartee duula itti gaafatamaa Yuusuf ibn Tashfiin nama jedhamu kanaan dhaqeen waraana faranjii nama 80 irratti injifatee jedhe kunis gartanii ramadaana keessa taate jecha taateen tuni akkuma san ciini jaaluuti yaaniitiin isiillee ramadaana keessa taate guyyaan isiidha guyyaa jumma ramadaana irraa guyyaa 15ffaati hijirarraa ammoo guyyaa 600 fi waggaa 658tti taate gaafni kunillee egaa sultaan Qudsii nama jedhamu tokko jira innis warra gartanii sultaan Mamaalik fi Misra kunillee gaafasitti gartee warra gartee Maguul jedhamu tana irra injifatee jarri baqattee dabartee gaafsan islaamummaa rabbiini yookaan ammoo tokkummaan Masrii fi biyya Shaam jedhamtu tana tokkummaan gaafas argamte walitti diriirsanii biyya islaamaa taatee gartee walitti diriiruun isiidha duraanii qoqqoodamtee gartee diinni gara garaan qoqqoodatee waan jiruuf ammas seenaan itti aanu seenaan bareedaan seenaan gara nama nyaatu guddaan Fathul Andalus jedhaniin gaafa Ispeen banamtee harka islaamaa jala deebite suni ramadaan irraa bultii 28 hijirarraa guyyaa waggaa 92tti eenyu dhiirti gaafsanii faarisni gaafsanii baxalli gaafsanii jayni akka yookaan ammoo to'amanii jedhutti gaafsanii eenyu Xaariq ibn Ziyaad Allahu akbar dhiira gartee seenaan isaanii haga ammaatitti Jabalu Xaariq jedhanii yookaan madiiqu Jabali Xaariq jedhanii biyya sanitti beekamu haga ammaatitti mawqi'atul buhayraa kan jedhamtu keessatti lola gaafasiisaniin lolli guddaan lolamee gaafa inni gartee waraana isaa walitti qabee yaa ummato isin duubaan bahara jira dura keessaniin diina jira carraa of duuba deebii tokkon qabdan jedheeni waraanni gartee murannoodhaan itti bobba'ee maaltu baname tokko Fathu Qurxubaa magaalaan guddoon Ispeeniidha ta yeroo san keessatti Qurxubaa jedhamtu
تأكد تاريخ إسلامه كيستي مسجدني قرطبة كيستي إجارمي تاريخ علماء الإسلام ويتبرسي سنكي جام وتوبا كما توكو قبا جام مسيني سن وتوبان توكو توكو إساتين قرآني اتبراي أولي آخر اتبراي جا صدركا قرتي يروسن كيست حضارة يروسن يثرا وتوبان توكيتش قرآن أول الرهاق آخر اتبراي وتوبا كما توكو قبا جام مسيني قرطبا سن مقالا سن كيستي جيجا إيقاسي مقالا قرناتا تكما سانا مالي تولي تلا تجرمت العاصمة السياسية للأندلس مقالة قرتي سياسات أندلس يوكانت إسباني دا مقالة سن اللي أكسيتي أبسني قافة إسان إنجفنو كان جيجي سنتو جاء رمضان كيس كناف سينا قوردون رمضان كيسا جرتو جاء رمضان كيسا جيجي فهمتي سينا بريد دور كل مالك أجيل شمالي تنو كجيل شوكا جينو تاتي نمني ربيتي أماني جين رمضان جي أكا أمانو تهيك إساجي جيري جاء هريبا جاء رفينسا جاء كنومتي قرتي دردبي قاف الله كنامتي جاء إنجفنو كنا كيسا جيجي سن ومن كمرتي سومنا كابو سومنا كابو بر سومان بيني فقد إنقا فقالي رسول الله عليه الصلاة والسلام لولانيني ستركا كذا بير تراني يوسان كذا دي لولانيني أكستفا الرهي كنيبر ومن نمتا كسيت كوني مالت نقول يلشري جيني رمضان جاء إسلام كيست جاء قوة مالي جاء دبي تيمتي جاء لافنا تيمتي كناف رمضان الرا قوة كسبوك أبنا قوة مسلمة قدون قوة نمر بتأمني إيمان إساك السجرتي رمضان الرا نما قوة كسبي إن شاء الله تعالى نفسية إسارت إنجفتي شيطان إنجفتي سلام ما كيست متى والقبة جرات ربنا وتعيسو جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته